ijoollee kana lamaan jechuudha. Mucaa baatanii TikTokii kana irratti mana madaamii keessa yeroo hojjetan argama jechuudha. Sirba waan ta'e irratti of waraabuuni yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen jala deemtee bobboosii jechuudha. Amaariffadha sirbi suni የጻፍኩት ደብዳቤ ምናምን ደርሶሻል ወይ ምናምን kan jedhudha. Dhageessaniitu natti fakkaata. Anyways jechuun waa'ee sirbaa sautoon dhufne amma akkas yaadattaniif ijoolleen kun kanaan vaariyaalii bahaniiru isiniin jechuu barbaadeni. Tokkoffaa sirbicha, lammaffaa immoo mucaa dugdatti baataniitu mana madaamii keessa hojii hojjetu jechuudha. Innaa nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magaalaa geessanii. Egaa shamarranii ofiidhuma ishiitiifuu uumamumadha natti fakkaata. Jiruudhumti ishiiyyuu pireesharii qaba, dhiibbaa qaba. Gaafuma uumamaan as ufteeyyuu dhiibbaa qabdi. Akka dhiiraa miti jechuudha. Akka dhiiraa miti waan gadi ishee qabu, waan ishee qaanessu, waan ishee ulfaatu waan baay'ee qabdi jechuudha. Innaa ijoolleen kun immoo jechuudha biyya Arabaa deemanii mucaa baatanii mana Arabaa keessa hojjechuu jechuudha. Qofaa hojjechuuyyuu namni arge hinuma beeka. Mana madaamii keessa qofuma kee leexaa kee jechuudha. Fayyaa taatee homtuu tosittiin ulfaatiin ba'aatoon qabaatiin yeroo hojjetuyyuu amma akkanumatti ulfaatu baay'ee tokko beekamaadha. Garuu mucaa dugdatti baattee hojii Arabaa hojjechuu jechuun hamma ulfaatamee sitti agarsiisu rabbi dhugaa waaqaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Innaa yeroo tokko namoonni tokko maayidhu dhaladha yeroo jedhamus jira. Dhaladhaan sun ati yoo jiraatte dhaladha jechuu dandeessa. Ati yoo nagaa qabaatte, ati yoo sammuun kee sirrii hojjete waa'ee isatti aanu dhaloota kan kee yaadda. Yeroo baay'ee waan akkanaa irratti ijoollee baay'ee dhaladha akkuma rakkoo qaba warri jedhan jiru. Warri lakki sirrii miti. Right time kan jedhamu jira. Sirrii yeroo isaatti malee iddoo sirriitti malee warri jedhanii lolanis jira. Namni yaada mataa isaa ibsachuudhuma ni danda'a. Garuu yaadni immoo deemee hin mo'ata. Yaadni lama wal faana hin deemu. Yaadni tokko hin mo'ata jechuudha. Amma filannoo yeroo baay'ee kunis kana caala sana caala kana caala waan barbaadu filatamni dhumarratti garuu kan mo'atu tokkumadha. Kan mo'atu tokkodha jechuudha. Kanaaf yaadolee kana keessa yoomillee taane yaadni tokko hin mo'ata jechuudha. Annaa shamarran keenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya Arabaa deemtee gaa'ila dhaabbadhu. Gaa'iluma dhaabbataniyyuu haa jennu. Waan biraa yusnee poozitiivii mahaasof gaa'ila dhaabbadhu dhiira tokko faana jechuudha. Biyya Arabaatti machees biyya kaamiti warra akkatti deemanii mana namaa hojjetamu mucaa baatanii. Gaa'ila erga dhaabbattee biyya namaa deemtee namni suni laal ulfaataatellee hojjetta mana madaamii keessa mucaallee baattee dugdatti mucaallee baattee itti hojjetta. Kanaa manna gaa'illi sun yoo sitti hafee akka qotte jechuudha. Yoo sitti hafee maal zinnitti ettee riilaaksii gootee mataa keetiin of dandeessee jiruu kee geggeeffattee biyyatti galtee heerumuu hin dandeessu. Biyyatti galtee deemuu hin dandeessu. Amma akkoo yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee da'uu dhiiseera yeroo baay'een ture maal warri jedhanii maal godhu seetan al takkaalan ijoollee takataata jechuun waggaadhaan maa fayyadamanii ammas daanii ammas daanii barbaadan waggaa 5 keessatti da'u abbaate. Ataan waggaa 30ttis kottu 35ttu kottu. Itti fufta bakka 5 waggaa 40 gaafa taate ijoollee 5 qabda. Maali warra dura jalqabanii gaa'ila dhaabbatan bireeyyuu hin darbita. Gaara bara amma dhaloonni amma akkasi. Dhaloonni amma akkasidha. Layyoo amma dhalanna jala darba maal jette yoo ta'e malli akka kanaallee jira. Atumti poteenshaalii kee guuttadhu sin jechuun barbaade. Atumti gad dhaabbadhu. Atumti waa qabaadhu. Atumti iddoo itti qubattu tokko qabaadhu malee wanti ijoollee si yaachise. Ijoolleen na darbitii dhalliif maalii ganam yoo namaa tole ganama okay. Yoo carraan namaa tole ndaan biyya Arabaa dhaquun hin barbaachisu ture. Osoo jiruun kee tole maa carraan kee tole maa waan hunduu si tole habiibti maal gochi mana namaatti galta mana namaatti bar biyya Arabaa maal gochi mana garuu ta'uu dinna rakkoon jiraannaan deemteemni okay. Erga deemtee moo maalidha kun hin barbaachisuun jedhan
warri hin barbaachisu jedhan keessaa tokkodha. Mucaa baadhee hin ulfaata ka barama koo unkaan mana namaa keessa taa'e asitti mucaa baattee hin hojjettaati. Hin hojjettu. Kaan nama isa gargaaru fidata. Kaan ijoollee isaa iddoo biraa deemee maaqoyyaa yookaan iddoo tursiisa daa'immanii geeffata. Hojii faana namaan ta'u. Ijoollee tokko guddisaa hojii mana keessaa hunda kabaraan keenya ndaamu salphaadha hojiin biyya keenyaa jechuun. Warra biddeen nyaatuuf biddeen guyyaa 3-4 tosha maal takka toshamnaa hin jiru. Feetu ittoo faachuudha waxii al takka hojjettee jechuudha. Lama hojjedhu al takka barkat goote gosa firiijii keessa har'a kana dadhabaa walte gosa 3 tokko hojjetatte firiijii keessa keenya akkasii yeroo baay'ee namni sa'aatiin qabu yeroon qabu biyya kana keessatti immoo namni baay'ee biiziidha. Yeroo mana keessa taa'ee hojjetu hin qabu. Isuma ifateetu bakka argitanitti yoo ta'e miidiyaa irratti namoonni baay'een akkasii warri baay'ee biizii ta'a. Biyya namaa garuu biyya Arabaa garuu akkas miti ka. Abbaatee fireesh nyaatta. Amma hojjetame amma hojjetama. Amma dhiqame amma dhiqama. Amma nyaatame amma nyaatama. Gosa nyaatta. Gosa baay'ee jechuun ulfaatina hojii isinitti muu malee isinitti muu miti sinuu hojjechaa jirtu. Namni tokko shamarri tokko dubartiin tokko dhiiga ishii dhangalaastee mucaa deessee kaatee mucaa sana immoo dugdatti baattee dafaa qanaa sa'anii gadi'anii ol jechuu sana hambisuun hin danda'amu. Achi maal taati wayirra buutii dhibeerra bu'uun jiraa dadhabanii kufuun jiraa. Kanaaf dura ani yooti fayyaa qabaatte mucaa yooti jiraatte ijoollee kana hin jedhe kanaaf. Atamma mucaa dugdatti baattee sana gootattee kana gootattee mucaan keellee koonfartiin qabu atillee koonfartiin qabdu. Waan teessi jalaa ta'uu dandeessi atillee. Kanaafuu maalirree atumti nagaa guutuudhaan qaama guutuudhaan galtee iftaan akka hin jedhe sana madadeessa jedhan turan toora magalchitee amma rabbisii qajeelchee jaarsa tokko heerumte waggaadhaan yoo deessi eenyu si gaafata? Namsi gaafatu hin jiru. Sadii deenya waggaa 3 keessa 3 ta'a gatteessee iddoo waan dhuma guuttattee taataana poteenshaalii qabda enerjiin kee jira ta'an 3 shii ulfaana guddifatta arfan 5 yoo barbaadde waggaa 5tti 3tti. Kana waan jechuun akka yaada kiyyaatti kana hin jedha dhugaa waaqaa jechuun mucaa dugdatti baatanii zibaalaa gatuurra mucaa dugdatti baatanii istowaanaa ol gashuurra mucaa dugdatti baatanii jaarii yookaan bishaan alaa guuransa gurguddaa sana fidanii achirra kaa'uurra kana wayyu. Akkasiin wayyu wanti kamuu darbeen qabu bara. Wanti kamuu immoo yeroo isaatti bareedaadhas milkaadhas yeroo isaatti hammamillee ati yeroon kun na jala darbee jedhi malee yeroon kee si jala hin darbu. Yeroo kan si kennu ofii kee yeroo fi atamoo ofii yeroo kennuu dandeessa yeroo dogoggoraa fi kennita. Waaqni garuu yeroo sirrii si kenna waanuma yeroo sirrii waanuma amma fakkeenyaaf biyya keessatti amma millee rakkattu maatiin kee jiru haadha abbaatee aadaa yoo abbaatee qabda ijoollee kee kanaaf jechuudha. Yoo kana ta'e immoo kana ta'uu baate immoo nama si gargaaru hin dhabdu. Nama ijoollee kee si qabu ati hin hojjette yoo ta'e nama ijoollee sirraa qabu nama ijoollee si tisbu hin dhabdu. Amma atillee seeviidha ijoolleen keellee seeviidha jechuudha. Isaan dura garuu mucaa baatanii deemanii hojii hojjetu hammam hamilee namaa cabsa. Isaaniifuu gammachuu hin qabanii jarumti si ergataniyyuu rakkinaaf malee baay'ee rakkoo yookaan meebii warri kan si gargaaruuf atumti dhufteesuma teessee mucaamti keessi atis isaanuma bira teessee atillee akka gargaaramtuuf warri nama deeggaran jiru arabootuma keessa sillee mucaa keellee bira kaanii isaaniin gargaaraa atis gargaaramu. Warra godhan malee isaanillee itti gammadanii ati mucaa baattee isaanii nyaata dhiyeessitee mucaa dugdatti baattee meeshaa dhiqxee hin gammadan dhugaa dubbachuudhaaf isaanittillee baay'ee ulfaata. Nama akkas ergachuun jechuudha. Amma biyya keenya keessatti jechuudha magaala kana keessatti mucaafaa baattee dugdatti mucaa baattee qotoonni minaamii si rakkisataan namni baay'ee si azzana sirkaa fuudheefaa si baata. Iddoo deemtu hundumaatti bakka namni si gargaara maaliif nama akkasii hin gargaaru malee hin ergatan. Hin ergamuuf malee warra mucaa baatanii bakka baay'ee tokko meeshaa faa baatanii deeman harkaa fuudhanii faa gargaaru as taa'ii jedhu hodhmee waan ta'e gargaaraa deemu bakka karaara maaliif seerumti isaa namoota akkasii haadholee akkasii mucaa faan akkasiintineedhaan hin ergatamu haamileetu hin jiru. እና araboonni illee dhugaa dubbachuudhaaf yoo dubbachuullee baatanii baay'ittillee dhaga'ama ittillee tolu gammachuullee qaban akka ishee leexaa jechuudha. እና
shamarran keenya jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waan hundumtu isin boodadha. Mucaa da'uun isin booda. Isinillee yoo jiraattan mucaa deessu, yoo jiraattan mucaa deessan sanallee guddifattu. Isinillee yoo nagaa taata waan hundumaa isinii guute mucaallee deessu, mucaallee guddifattu. Mucaa gidiraa keessatti mucaa dahanii mucaa sanas gidiraa gidirsu ofis gidiramu. Mee mucayyoo yeroo darbe tokko biyya Saawud Arabiyaa keessatti gaa'ela godhattee mucaa godhattee achi karaa Yamanirraan bahee maalirraan baheen deemee Itoophiyaa galeen jette achi booda maal godheen deebi'atte Itoophiyaarraa immoo bakka akkuma nama noormaalii piroosesiidhaan dhufee iqaamaadhaan hojii hojjechuuf gaasheen. Maaliif yeroo achi ala dalagdi waan ta'eef ashaaraa kennite waggaa 5 eeguun barbaanne Saawud Arabiyaatti deebi'uudhaaf baddee ala jirti waan ta'eef ashaaraadha yoo ashaaraa gootee galte waggaa 5 hin adabamti biyyichaan seentu haga waggaa 5tti jechuudha. Kana waan hin barbaanneef daftee deebitee dhaquu waan barbaaddeef maal goote seetanii karaa bahaararra achi barahaa keessatti duute. Reefeerumtee deessi araasiidha mucaa xiqqoo qabdi. Innaa karoora baay'ee moo qabdi mucattiin kun hojii hojjechuudha. Maal gochuudha laal na waan hundumtuu laal amma isheen ana kanaaf hin jedhe yoo ati jiraattedha kan hin jedhe yoo ati jiraatte hundumtu yoo ati jiraatte laal mucaallee araasiirraa duute mucaan ishiillee haadha dhabde isheenillee waan hundumaatti akkatti mijeeffadha akkas kan jette hundi isaayyuu hin hafe. Kana jechuun biyya sanarraa ashaaraadhaan yoo galte mindinno biyya biraallee deemuu dandeessi nagaadhaan xiyyaaraan uftee galtee biyya san Saawud Arabiyaa malee naqamu iddoon naqamuchi malee hin jiru shabbaa manaa ishee tajaajiraa haa jennu abbaa manaa ishee maal iddoo sana deemuu hin danda'u innis bahee iddoo biraa deemuu hin danda'an iddoo sana maal biyyuma Saawud Arabiyaa malee biyya hojiitti hojjetan hin jiru yeroo baay'ee akkanatti yaada namni keenya jechuudha. Innaa kun immoo lubbuu namaa furatee deemu waan akkasii jechuudha. Riskiidha ofii mataa olitti yaaduun ofii olitti yeroo baay'ee yaaduun hin barbaachisu hammuma keetti yaadi. Ijoolleedhaaf illee of ati dura mijataa yoo taate ijoollee keetiif illee mijata. Innaa baay'ee biyya Arabaallee yoo kaasan waan baay'ee nama dudubbachiisa anyways garuu Rabbi sinaa gargaaru waan sinaa gargaaru.